waraanni bilisummaa Oromoo kan daggala keessa deemu sun namni tokko qawwee takka harkaa qabaatee rasaasni 30 keessa yoo jiraate namni 10 ka'ii jala deema. Yoo inni rasaasa dura harkaa qabu sun kufe ka saglaffaa ittaantu sun qawwee san lafaa kaase. Yoo sun kufe ka 8ffaa ittaa ta'u akkuma kanaan tartiiba hanga tokkootti haa isin dhaqqabdu wareegamni lubbuu kun. Bilisummaa jechuun akkasitti dhufti. Isa harka duwwaa deemanii bilisummaa finna jedhan kun ammoo balaa malee waan bilisummaa fidde tokkollee hin qabu. Kanaaf qawwee takka san jala namni 10 hiriiri. Oromoo ka'i uftufi uf keessaa bayi uf kenni. Yoo bilisummaa dhugaadhaa san barbaadde yoo bilisoomuu feete kanaan alatti daandii si bilisoomsu tokkollee hin jiru. Qawwee san qofatu si bilisoomsa. Qawween takka yoo akkasitti nuti karoora baafanne of kennine of murre ejjennoo qabaanne jala deemne qawwee kuma takka hiiti. Qawween takkattiin sun nama 10 yoo deemne qawwee kuma takka hiiti. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa jirtan inni deemsan dandeenye politika mootummaan burkutaa'ee jira waan ta'eef mootummaan caccabee jira waan ta'eef yeroodhaaf ni jira jedhi malee hin jiru. Yeroodhaaf an abbaa irreetedha malee irreen isaan jirtu. Kanaaf Oromoo akka Oromootti akka saba gabroomeetti akka nama lubbuu miliyoonota 50 wareegamteetti hin falmanne falmadhu. Falmaa kana keessatti walta'ii falmadhu. Ibiddatti amanii falmadhu. Namni bilisummaa barbaadu konkolaataa takkaa biran darbu ibiddaan guba. Waajjira tokko dhiisu ni guba. Waan itti dhufe qabeenya mootummaati kan jedhan tokko ibiddaan barbadeessa. Ati garuu waajjira gandatti dhiiftee milishaa bututaa dhuufuu qabachuu hin dandeenye. Ganda keessaa suma biraa bahee si ajjeesaa, si hiisisaa, si himaa iciitii kee hunda fuudhee mootummaa faashintii abbaa irreetiif dabarsee iciitii kennu kana manatti as dhiiftee daandii gubbatti achi baatee firii mootummaa abbaa irree nurraa haa bu'u maal hin dalagu. Joo bilisummaa feete dullacha dhuufuu milishaa jedhanii dhuufuu qabachuu hin dandeenye sana maaf hin ajjeefne ati har'a qaaliidha bar lubbuun teetuun qaaliidha. Qeerroo bilisummaa Oromoo ka jettanii sun kamire joo kanan goone joo kanan ajjeefne akkamitti bilisummaan biyyi takka dhufuudhaaf waa sadii nama gaafatti. Wareegama nama gaafatti. Qabeenya nama gaafatti. Ni caccabdi. Joo kanan beekne taate akkamitti dhufuu dandeessi dhufuu hin dandeessu. Oromiyaan ni caccabdi. Namni Oromootis ni du'a. Qabeenyis ni manca'a. Kana beeki Oromoo. Kana hundayyuu biyya caccabsine nama itti wareegne wareegama dachaan daballee kan dur caalaa wareegamaaf kennine bilisummaa dhugaasanitti diina keenya burkuteessine biyya deebifne ijaaran dhaloota hafe ammoo dhala walirraa dhaalchifna yookaan ammoo ni horra. Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewwud oduulee wattaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo isin biraan gaatureef ga'aa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewwud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Amma gaaffii deebii teenya ta'arraa haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jiru ilaalchiseeti. Ni warraaqsa qabsoo ammaan tanaa kana mee akkamitti ilaalta? Tole jaala kiyyaa haalli qabsoon uummanni Oromoodhaa amma keessa jiru warraaqsi uummata galaanaa yeroo baay'ee ni dhoowweet dhaabbataa dhoowweetu galman geenyee maal keessa jiraan kan jiru kun baay'ee waan nama gaddisiisu tokkodha. Warraaqsi qabsoo uummataa kun warraaqamee joo akkam guddate egaa bara 2018 asittiyuu taatee addaa ajaa'ibaatti mul'ataa jira. Maal seetaa waamichi ni godhamaa uummanni kun qabsoo warraaqsa galaanaa jedhameeti ni yaamama yeroo baay'ee. Ni yaamamee guyyaa 2, 3 hanga 5 qofa. Hanga 5tti kan deemamu kun ammoo baay'ee guddaa waan nama gaddisiisu tokkodha. Ni bahanii daandii ni cufanii firii ni jedhanii maal jedhanii booda namni hunduu gama mana isaatti ofirraa deebi'a. Eega deebi'amee booda wanni inni keessa jiru bu'aan ati isarraa barbaaddu kan gaafatti bu'aan amma warraaqsa galaanaa kana hiriirri yaamamee irraa deebi'amu kun keessatti bu'aan inni qabu qeerroo hiriira baatee daandii cuuftee diddaa agarsiiftee afaaniin mootummaa abbaa irree sana balaaleffattu
Gaafa halkan jaaffaadhaa manaa fuusisuu, ajjeesisuu, hiisisuu kanuma bu'aan inni keessa jiru. Kuni kan agarsiisu gabaabbinnumatti qabsoo sakaallaati. Qabsoo sakaallaa yoo siin jedhu bu'uurri wixinee qabsoon Oromoon itti jirtu kun eessaa ka'ee eessa jiraa eessatti deemaa hin qabu. Hanga ammaatti dhugaas hin jiru. Abbaan fedhe xiinxallee laalee yaadee hubatee barreessee dubbatee gubatee itti hidhamee itti du'aa jiru kun Oromoon kun hundi eessaa ka'e eessa jira eessa deemaa irraa hin batan. Kanaaf hiriirri yaamamu kun yoo xiqqaate argaa jirra. Gaafa aartiist Hacaaluu Hundeessaa du'e guyyaa 5 qeerroon hiriira labsii atattamaa yaamame guyyaa 5 qofaaf. Garuu wanni nu barbaadaa jiru wanti nu barbaadaa jiru waa tokkoof lamaa miti waa 100 barbaadaa jiru. Gumaa wareegamtoota ilmaan Oromoo aartiist Hacaaluu qofaa miti. Lakkoofsan qaban kanneen beekaman osoo hin taane kan hin beekamne iyyuu maqaa Oromoo ta'aniif kan du'an gumaa isaan kanneeniitiin gumaa biyyattii Oromiyaa tanaatiin gumaa saba Oromoo miliyoona 60 kana barbaacha deemarra of taanee buluuf biyya irratti abbaa ta'uuf diimokiraasii haqaa hundeessuuf abbaa biyyummaa mirkaneeffatuuf deemaa jira. Hiriirichi garuu taatee lubbuu aartiist Hacaaluu Hundeessaa mootummaa abbaa irree faashintii kanaan galaafate sanarratti guyyaa 5 yaamame. Guyyaa 5 kana keessatti gumaa Hacaaluu kafalle moo lubbuu namoota hafanii itti daballe yoo jenne qeerroo hafe qarree hafe gootota sabboontota falmaa karaa adda addaatiin warra godha kaanidhaatti kaan rasaasatti deebisnee guyyaa 5 manatti deebi. Bu'aan inni dhufe Oromoo miliyoona 50 yookaan 60 lakkoofsaan jiran sanarraa gadi hir'ise malee waan dabale wayituu hin qabu. Kanaaf bu'aan amma hiriirichi warraaqsi galaanaa kan jedhan kun hin jiru. Maaliif hin jiru yoo hin jiru abdii kutannaadhaa miti. Hiriirichi kun bu'uura qabaachuu qaba. Bu'uura bakka irraa ka'e bakka itti deemu bakka itti dhaabatu qabaachuu qaba. Yoo kana hin qabne taate akkuma kaleessa siin jedhe sana Hacaaluun baa 7 keessaa biyyoota salphatu. Namoota lakkoofsan qabne wareegamne. Namoota lakkoofsan qabne Oromoo 1000 mana hidhaatti laanneerra. Kan du'a isaa nuti agarre waaqni qofa beeku bosona keessatti ajjeesanii darban 1000 lakkoofsi isaan beekamu. Kanarratti bu'aan nu dhufe tokkollee hin jiru. Kana fiduudhaaf kana jijjiiruudhaaf kana gochuu kan qabuuf uummanni Oromoodhaa yeroo uffatan darbe. Yeroon dubbatan darbe. Yeroon ammoo walqeeqan darbe. Yeroon taa'anii harka duwwaa ammoo firii jedhan darbe. Wanni dhufaa takka hin jiru. Biyyattii Itoophiyaa san keessatti ulaan nagaa danqaraadha uummata Oromootiif. Cufamtee jirti. Warraaqsi galaanaa kan amma ka'e. Yoo akka kaleessa gochaa taatee lubbuu aartiist Hacaaluu Hundeessaatti kadeemu saniin itti fuufe. Akkuma kaleessa gaafa aartiist Hacaaluu san nama wareegnee manatti deebin har'as ammoo ni wareegamu. Akkasuma manatti deebu firii Jawaar jedhu firii Baqqalaa jedhu Abdii Raggaasaa jedhu Beenyaa Lammii jedhu Daawit Abdat maal kan jedhan kun tokkoon isaa firii kanan nama tokko hin baasu Oromoon abbaa feetetti isa kana kan baasuuf hidhannoo qabaachuu qaba uummanni Oromoo. Ejjennoo dhugaa qabaachuu qaba Oromoon. Tokkummaa cimaadhaan ka'uu qaba Oromoon. Yoo falmate akka sabaatti. Yoo falmate waraana isaa jabeeffateeti. Yoo deeme ammoo waraana isaa kanattu amaneeti. Yoo ta'uu didde ammoo gabrummaa tana jalatti sakaalamee ofirraa callisuudha malee asiin waraanuma isaa diina godhaa. Asiin isuma kaan itti dhagaa darbaa. Asiin isuma kaan faarsaa yoo deemame nuti dhugaa waaqaa dubbachuuf Oromoon kan du'ee biyyoo kana jala jiru isa biyyoo gubbaa jiru kana caala. Tolega jaaltala waa hedduu nu kaaftee jaalala waa hedduu nu kaaftee jirta. Wanti ati nu kaafte keessaa hiriirri yeroo hedduu ni bahama ni galanii jedhe. Hiriirri bahamee galuun ammoo bu'aan inni qabu yoo jiraate manatti deebi'anii hidhaaf haafellee saaxiluu kaanillee dhabamsiisuudha. Bu'aan isaa kanaan alatti bu'aan Oromoodhaaf qabu kan addaa hin jiru jechaa jira. Meegaa hiriirri ammaas akkuma atuu jette egaa akkuma nutis harkaatumaa turre bahamee galuu bu'aan isaa kasaarumaati jette kana qaba kabiraa waan agarre hiriira kana gaa akka akkas hin taane mee hiriira kanaaf maal dhaamta waa hedduutu jira walitti deebinaafis hin jiru. Ayyee ani hiriira kanaaf waan dhaamu jalqabatti
tarsiimoo ejjennoo bu'uura wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromoo isa kaleessaa sana deeffachuu qaba Oromoon. Sarchuuf godhee uf barbaade waan fedhellee yoo ta'e. Akkam yoo guddate Oromoon yoo faarfamu hayyuu beekaa xiinxalaa aktivistii dooktorii piroofeesarii injiinarii paayileetii meedisiin maal kan jedhamudha miti ni qaba Oromoo kana qaba eeyyee qaba inni qabu kun arda yoo Oromoo arra daa'ima du'aa jirtu ayyoo du'aa jirtu abboo du'aa jirtu biyya saamamaa jirtu biyya citaa jirtu biyya badaa jirtu irratti biyyi kun kan citaa jiru biyyi kun kan badaa jiru abbaan du'aa jiru aati du'aa jirtu obboleessi du'aa jiru obboleettiin du'aa jirtu ilma Oromooti malee saba biraa tokkollee hin qabu saboonni biraatis du'an dantaa biyya isaaniitiif du'an nuti ammoo akka Oromooti akka biyya Oromiyaatti akka lammii Oromooti handhuura biyyattii Finfinnee tana keessatti Oromoon kan itti xiqqaateef itti darbatameef itti tuffatameef dhageettiif hidhannoo dhabuudha. Kanaaf hiriirri kun ammoo ce'uudhaaf jalqabatti Oromoon kan gochuu qabu. Hiriirri kun guyyaa 2-3 jalqaba keessatti siitu qe'ee ture. Guyyaa 2-3 yoo kan deemu taate faayidaa tokkoon qabu uummata Oromootiif. Maaliif? Waaqaaf warri adiin yoo abbaan tattaafate nama cinaa dhaabbataa jedhe Mararaa Guddinaatti dubbate. Dhugaadha. Oromoon osoo silaa warri adiin kun warri Awurooppaan har'a itti iyyinu kun White House jedhan kun itti lallabannu kun Human Rights warri mirga ilma namaa miidiyaa lallaba jedhamu kun silaa mirga namaa eeganii addunyaa kanarratti akka uummata Oromoodhaa kan naga jaallatu hin jiru. Garuu Itoophiyaan harreedha. Nagan jaallattu. Isa kana balleessuuf isa kana naga ofitti godhuuf uf kabachisiisuuf uummanni Oromoo hiriira bahe kana harka duwwaa qofa otoo hin taane hidhannoo sirrii isa qixxee waraana isaa bilisummaa Oromootti hariiroo isaa dhibbatti akka harki kiyya wal keessa seene kanatti wal keessa seenee icciitii isaa jabeeffatee waraanni kun kiyya jedhee eeggatee waan qabuun itti kennee ka'ee waliin dhaabbatee diina isaa kan ollaa jirurraa jalqabee tankaarfee hanga wareegama lubbuutti yoo irratti hin fudhanne yoo manneen diinaa ofirraa hin barbadeessin yoo diina milishaa jedhamuun kana ganda keessa tan deemtu tan hin ajjeefne taate sakaallaa kaleessaa guddaa isa xumura hin qabne sanitti deebuuf deemu Oromoo. Waan biraa tokkollee hin qabu. Kana gochuudhaaf har'a wallaansoo jiru. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru maqaadhaan. Garuu wanni inni bilisomsuuf deemu waan raajii wayii waan si gubu waan si dhibu. Waan si dinqisiisu keessatti teessee biyya kanarraa yoo daawwatte Oromootaan waraana bilisummaa Oromoo jira waraanni kun. Amaara bilisoomsaan jiru, Tigree bilisoomsaan jiru, yookaan Affaarii fi miti yookaan Sumaalee fi miti. Obboleessuma kiyyaaf obboleessa keettu bahee qawwee sana qabate harkatti. Inni manatti hafe ammoo miliyoona 50 oliidha. Hangi qawwee hidhatte miliyoona takkayyuu yoo taate miliyoonni 50 kun mana taa'ee isatti dhagaa darba yoo barbaade maal dalage jedha yoo barbaade ni qeeqa yoo barbaade ni faarsa gaafa itti tole ammoo diinni sun iyyuu osoo akkas godhe jedha. Akkamitti ta'uu qaba. Kun ammoo gonkumaa yaadamuu hin qabu ta'uus hin qabu. Oromoon kan gochuu qabu. Akka sabaatti dhaabas hin qabu waraanas hin qabu ka qabus dhagaa itti darbaa jira. Oromoon waraana isaa ka qabu dhagaa itti darbaa jira. Dhugaa waaqaa uummanni Oromoodhaa cubbuu qaba. Cubbuu sadi qaba. Tokko waraanuma lubbuu isaaf kenne kanaas takkaa waraana kiyyallee jedhee jajatee faarsee ofitti hammatee galateeffatee jabeessee kunuunsee waan diinaan ofirraa ittiin dhoowwu utubaa waan godhate jedhee takkaa yaadee beeku. Hangi beeku ammoo muraasaadha. Lammaffaan ammoo irbuu gootota kaleessaa bu'uura qabsoo wirtuu jalqabaa sana nyaannu. Sadaffaan ammoo kichuu ilmaan Oromoodhaa lafaa ol dhufan kana hiriiratti waliin baanee ufuma wal ajjeesisiisaa gannee boo'ichaa biraa manatti deebine. Abaarsa kana sadiin Oromootti jira. Kana sadeen haquu qaban. Lafeen gootota Oromoo abaaraa jirti. Waraanni isaaf lubbuu kenne kun ammoo waaqatti isa himachaa jira uummatuma isaa kana. Waraana bilisummaa Oromootii jedha. Uummanni ammoo kiyyaa mitii jechuudhaaf sadarkaa san gubbaa ga'ee jira. Kun waan nama dinqisiisu yookaan akkatti nama ajaa'iba baay'ee tokko nama dinqisiisa. Akkamitti nama qawwee isaa fidhate Oromoon cinaa hin dhaabbanne baatee waliin hiriiriir kaatee waliin diina maan dhoof waan qabduun qawwee maan bin rasaasammaa cinaan dhaabban. Yooma rasaasuma saniyyuu dhabee Oromoon qabaataadha jiru. Dhabee
hochuu tana uffadhu hoo karaa kanaan darbi asiin diinatti sun dhufa waan akkanaattu jira ilmi kiyyassi wajjin dhaabbatu akkamitti dhabe bilisummaan isaan afaanii jaaman biyya dimokiraasii ulaa cufatte tana keessatti kamtu jira jedhamee yoo yaadame never gonkuma hin jiru akka Oromooti. Sirriidhaan miti Oromoo waan san keessa ba'uu qabaasin jedha. Hiriira kana kan tankaarfachiisu hidhannoo sirriitiin kontaakti wal godhee yoo deeme qofa galma ga'uu danda'asin jedha. Tole waan gareeda nu kaaftee egaa hiriirarraa tarkaanfannee karaa waraana bilisummaa Oromoolee ceenee jirra dhuguma akkuma atuu kaaftee Oromoon yoo qabsoo isaa rogoota jiru hundaan hidhannoodhaan karaa hiriirri karaa nagaatiin falmaan geggeeffamtutu walitti hidhattee itti fuftee dhala bu'aan takkallee hin jirtu ka isaaf lubbuu kan dagatanii deemuun gartee akkuma beekamu isa kanarraa abaarsaa fuudhaa deemnaa nuutu of wallaale isa joo kana nu kaafte kun dhugaa jiruudha egaa ta waraanaa tana jirjirtee nu dura itti seente akkuma beekamu ammaan tana garri tokko kaleessatti yoo deebine amma tanuma yoo dubbannee bira dabarre gaariidha. Hiriirri karaa nagayaati inni kaan hidhateeti jira. Hidhannoo isaa kana Oromoon gaa kaleessarraayi wanti inni wallaalee akkuma atuu kaaftee isa hidhateef kana wallaalee dhagaa irratti guuruu keessa ture. Isoota kana gaa baroota dheeraa keessa turuusi ammaan tana of buraa waan dhufe nutti fakkaata. Gaaffii deebii tanaan dura taasifne irratti waa hedduudhatu hite akkuma atuu jette gaa qabsaa'ota keenya wallaallee of wallaaluun keenya rakkoo hedduu nu naqeetii of nu wallaalchisee abaarsa nu qabsiise ka jettu kanatti deebina abaarsi wanti nu abaare ekeraa dakaa nu abaaraa jira nuutu of wallaale qabsoo teenya wallaale isa jettu kana nu tuttuqaa jirta kanaaf gaa Oromoon amma wanti hiriirri kunis ta'e hiriirrinis bu'aan hiriiraatii fi bu'aan gaamma qabsoon takka yeroo jennu akkuma ati jette akka maletti hubachuutu mala keessa kana yoo ta'e malee qabsichi asiin horii yoo dhuguma qabsoo Oromoo ta'e gaa bilisummaa takkittiidhaaf deema isa kana namutti amana garuu isa kana keessa diinaatu harka kaayyata diinni harka kaayyateeti kara harkatti taasisaa deemuudhaan qabsoon tun qucaacamaa dhufte kanarraa Oromoon akkamiin of baruu qaba akkamiin walitti hidhatee qabsoo isaa tana isa hidhatee fi inni hiriira bahullee waliin ceesisuu qaba mee kana maal dhaamsa yookaan ergaa ati qabduuf kanarratti yaada qaba. Maal seeta waa'ee waraanaatti daddafee kan na seensise dirqama Oromiyaan san keessa jirti. Dirqama ammoo Oromiyaan ibidda keessa jirti. Dirqama Oromiyaan ibidda keessa jirti waan taateef ibiddaan qofa falli Oromoo furamaaf. Hiriirri siin jedhee jira. Jalqaba keessatti sii tuqe. Hiriirri bahe kun gonkuma guyyaa 2-3 yoo kan deemee deebu taate Oromoo isa kana jala muree haa beeku Oromoon. Ammoo akka bahame kanaan uf duuba deebii hin qabu. Kanaaniyyuu waraana bilisummaa Oromooti walitti hidhatee gara danda'e hundaan hamma takka Oromoon argamu amma takka Oromoon lafa kanarraa dhabamuutti itti deemuu qaba. Gahee jira. Itoophiyaa keessatti gahee jira. Waa nama lama sii kaasa. Lamarraa yoo kan baratan taate. Ammoo yoo kan yaadatan taate. Otoo karaa nagahaatiin uummanni Oromoo naga bahee bilisoome Oromiyaan biyya nagaa taate lubbuun ilmaan Oromoo kun du'arraa hafte taate Ayilee Fidaa irratti naga baatii ture. In darbe Ayilee Fidaa nagaaf tasgabbii biyyattii Itoophiyaa tana qixa sirrii wal qixxee jedhee deemee ufii isaatiif iyyuu lubbuu itti dhabe. Jawaar Muhammad osoo waan sana himu osoo naga tana barbaadu diimokiraasii karaa wal qixxummaa haqaa lammiif lammii akka waliigala biyyattii Itoophiyaatti Oromoon keessatti mataa ol godhatee akka jiraatutti naga barbaada Oromoon osoo jedhe ofii isaatiif sadarkaa wareegama lubbuu wareegame yoo jenne hin dandeenya. Wareegamee jira yoo jenne hin dandeenya. Waraana labsee jira. Waraana labsine.
iwaraan hin jenne yookaan ammoo biyya tana hin caccabsinaa hin jenne biyyattii tana karaa nagaatiin jedhe karaa nagaatiin jiraachuu dhabu Oromoon akka itti amantu jara kana lamee irraa joo duubatti deebitee waa iyyaanne taate beekan fedhe dhufu ayyuu fedhe dhufu karaa nagaati yoo jedhan akkuma Ayilee Fidaa sana fa'a daandimaarra Jawaar gubbaa jiru kana eenyuuf illee taati. Biyyi sun biyya dhiigaan dhaabatte dhiigaan jirti. Biyyi qawweedhaan uf ijaarte qawwemaan caccabdi. Kanaan boodatti hiriirri gonkuma dhaabachuu hin qabu.